Aye, nagaaf jaalalli Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Anu boleessa keessan faarfatu Amanuel Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Amborraa kaanee godina Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree ganda Cingiitti argamna. Innis mucaa ol deemaa barataa asirratti argitan Dinqiisaa Darajjee waliin maal akka inni kalaqedha kan ilaallu. Yeroo ammaa kana ijoolleen keenya biyyoota garaagaraatti dandeettii akkasii qabaatanii garuu sababa garagaraan social mediaatti bahuu hin dandeenye. Har'a garuu mucaa dandeettii ajaa'ibaa qabu isin argisiisuuf asufnee jirra. Turtii keessan nu waliin. Egaa maqaa kee fi akkamitti akka hojjette eenyummaa kee fi maalummaa kee kutaa meeqa akka barattu daawwattoota keenya. Maqaan kee eenyudha? Dinqiisaa Darajjee. Meeqa baratta? Kutaa 5. Maalidha inni ammasitti argamu kun inni hojjette kun? Ofcoo. Ofcoodha. Ofcoodha. Akkamitti maalirraa kaatee kan hojjechuu kan dandeesseeti? Daawwattoota keenyatti himeesi. Maal maalirraadha kana waan kana kan hojjette? Eshi. Eshi. Isisaa isa hojjette maqaa sanutti himeesi irratti gadi qabdite. Isa hojjette. Inni kun maalidha inni kun? Saanduqa. Saanduqadha. Eshi inni kunoo. Eshi kana eessa meeshaa kana eessa argatte? Eessa argatte? Walitti funaanteetu malee waktu kana caalaa spare partii waan tokko argamee baay'ee waan kana caalaa hojjechuu dandeessaa jirtu. Amma kun akkuma argatu ifa hin barbaada, elektiriikii hin barbaada, paawarii ibsaa hin barbaada. Isti amma daawwattoota keenyatti argisiise motora kun akkamitti. Egaa daawwattoota keenya ofcoo mana motoraa mucaan kun kan inni kalaqe elektiriikiidhaan kan inni hojjetu yookaan amma paawar baankingii fayyadameetudha jechuudha kan inni amma hojjechaa jiru. Otoo meeshaan garaagaraa guutamee fi baay'eetti akka inni hojjechuu danda'udha. Kanaaf akkaataa kamitti motorri kun akka inni daakuu danda'ullee daawwattoonni keenyi hordofaa. Wow, baay'ee tokko nama ajaa'iba. Kunoo egaa akkuma argitanii daakaa jira jechuudha. Jalli isaallee baay'ee naannessaa jira. Humna ibsaa kun humna ibsaa yeroo hin qabne hin hojjetu jechuudha. Hin hojjetu baay'ee nama ajaa'iba. Mucaan akkasii godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Cingii Duwwaa tokkotti mucaan akkasii argamuu isaatti baay'ee gammanna. Egaa jabaa ofii abbaatu jabeeffata dhumti. Gara fuulduraatti hawwiin kee maali? Gara fuulduraatti. Fakkeenyaaf kana caalaa fooyyessitee wantoota hojjechuu dandeessu jira? Gara fuulduraatti. Wanni asitti argamu kun mucaan baay'ee dinaamu yookaan immoo paawar baankingii waan rakkatuuf paawar baankingii itti cheek gochuuf jechuudha. Kana nama itti kennee yookaan chaarjeriirree kan kenneefi anadha jechuudha. Sababiin isaa spare paartota baay'ee barbaachisoo ta'an yoo argate mucaan kun kana caalaa hojjechuu waan danda'uuf jechuudha. Amma kana gaafa nan itti sakka hojjetaa jechuudha. Na amma akkasitti ilaalaa. Lakuno lala si amma yoo ilaaltani lakuno baasaa jira jechuudha. Naannessaa jira amma daakuu asiin gaafa itti gadi namu asiin immoo hin baasa jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Gara fuulduraatti spare paartii waan tokko yoo argatte chaarjeroota waan tokko yoo argatte hojjechuu dandeessaa jechuudha.
Egaa kana fakkaata options kana fakkaata akka asii argitan kuni baay'ee jechuudha kan inni naanna'aa jiru shingaansaa elektrikiidhaan jechuudha kan inni naanna'u gaafa kunirraa buqqa'u humna ibsaa waan hin qabneef hin dhaabata jechuudha baay'ee nama ajaa'iba baay'ee tokko ariifidha jechuudha mucaa dandeettii addaa qabudha kanaaf nutillee warri tajaajila wal gargaarsa doonii namoota garagaraa appreciate gochuudhaan bukkee akka dhaabannu Luis daandii keenya deemaa jirraati as gorree gara fuulduraatti mucaa kana hin jajjabeessinaa hin gargaarraa si wajjin jirraa dabtara keedhaanis si wajjin jirraa uffannaanis si wajjin jirraa kun hojii miidiyaa biratti waadaa galla waan ta'eef nuti tajaajila wal gargaarsa doonii namoonni biyya garagaraa teessanii akkasuma dandeettii akkasii qabdanis nuquunnamaa isiniin jechuu barbaanna waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu ammaaf daandii deemaa jirra hojii biraaf deemaa jirra waan ta'eef ammuma qabnu nu illee deeggarsa isaaf barbaachisaa ta'u akka inni chaarjerii kana meeqaan bitamu chaarjerii kun meeqaan bitamu chaarjeriin kuni chaarjerii kana anatu kenneef jechuudha tokkoffaa kanatti fayyadamta chaarjerii kun moobaayil baankii kan keenyadha kanatti fayyadamta ammaaf garuu mooraalii nokeef jecha birrii bajaa an deeggareera jechuudha. Kanaafi wanta isa barbaachisu ittiin bitata jechuudha. Nuyi kana kan goone dhaabbata kamirraayyuu hin dhufne jechuudha. Dhuunfaa makotti jechuudha. Kana waan kana kan hin godhe isinis akka jajjabeeffattanii jabaa ofii abbaatu jabeeffata waan ta'eef kanaaf kana booda sooshaal miidiyaa kamirrattu quunnamuu dandeessu. Kanillee deeggarsa barbaachisaa ta'e akka isin gootaniif hin gaafanna. Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisuu eebbifama. Labsi. Haalana marsiraa yeroon ol kaasu qalbii koo gara keeroo laalu na ariifama abdiin koo lubbuun koos gammadde boqotiin jaalala keetti michuu koorraa oomtu gargar nan baasu jetti haalana marsiraa yeroon ol kaasu qalbii koo gara keeroo laalu na ariifama abdiin koo lubbuun koos gammadde boqotiin jaalala keetti michuu koorraa oomtu gargar nan baasu jetti abba koo ergaan isin baree ni ka jaalalaa hubadhe. Egaa daawwattoota keenya mucaan kun kana fakkaata mucaa kana haa jajjabeessinu jechuudha jajjabeeffachuu qabna yoo isinii danda'ame qaamaan illee namoonni quunnamuu barbaadan quunnama nuyi immoo akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti waan tokkoof anni daakara sibiilaa waan tokko sidee gara jechuudha kun hojii miidiyaa siilaadha jira waan ta'eef si quunnamna jabaadhu waaqayyo si haa gargaaru ishee jabaadhu mogoleen sin bu'iini jabaadhu ishee. Ammas garaa koo guutuudhaan fedha kun sin waaqeffadha jajannaan keen harkaan numu fayyisaa koo sin jaalladha. Jaalala kee faarseen kuufuu jaalala kee amalli kee ananaan quuqnee mamalli kee jaalala kee faarseen kuufuu jaalala kee amalli kee
Sinanko, sinanareni abako, sinamidage totole, na furgesite foliko, kari nafta indumafu, ansinan makawamada, ayana namidaksite, na fayiste sinjalada. Akaran ture sinanko, sinanareni abako, sinamidage totole, na furgesite foliko, kari nafta indumafu, ansinan makawamada, ayana namidaksite, na fayiste sinjalada. Jalalake, farsen kufu, jalalake, amalike, ananan kukne mamalike. Jalalake, farsen kufu, jalalake, amalike, ananan kukne mamalike. Jalalake, farsen kufu, jalalake, amalike, ananan kukne mamalike.